warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota hiika wayyamtoota aywan hortaatan hundi keessan ashamaar qabuuna warroonni amantaa biraa hordoftanis naga qabdan akka baga jiraattan yoo ta'e isinin jedha. Alhamdulillah har'as deebi'ee dhufee jira. Nyaata biyya arabaa tokko hin dalayna. Innis gursaa jedhanii ni afaan oromootiin garuu maal akka ta'e hin beeku. Namni keenya hin nyaatulleedha. Warri arabaa kun waanuma argan nyaatan malee namni keenya hin nyaatanii. Agarreen nama keenya kan nyaatu akkasii isinin jedha. Warri biyya arabaa keessa jirtan shamarran mana madaamii keessa jirtan hin beektan jedhee yaada. Asumaan afaan kiraa isinin jedha. Warroonni dura maatii kiyya taatan baga nagaan eeganii, warroonni maatii kiyya hin ta'in immoo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aa isinin jedha. Share like naan akkas godha. Komantillee babarreessaa isinin jedha. Hordoftoota kiyya akkasii hanga dhumaan afaan irraa affeerraa kiyya. Amma wanti na barbaachisu kun daakuudha. Harcee lakkoofsa tokkooti. Inni kun immoo bishaanii, kun immoo soogidda. Akkasii amma daakuu bilbilfadhee ture itti godhadha. Barbaadan itti godhattan isin haganaa gaayetta soogidda ittiin godhaa xiqqoo ittillee baay'isuu akkasii. Akkasii sinii hordoftoota kiyya daakuu fi soogidda laammaa itti godhe harka kiyya dhiqadhee dhufeessa. Akkanatti waliin bukeessanaa. Bishaan irra keessaa garuu sirriitti illee qal'istanii keessa walitti deebina. Egaa kun haala kanaan bukeeffadhee jira. Xaawulaa irratti godhullee dhiqadhee qulqulleeffadhee akkanatti xaawulaa irratti ergamtee jira. Asuma irratti godha jechuudha qixxaa isaa. Haala kanaan furdistanii qal'istanii bukeessitanii garuu warri maashina qabdan maashina illee bukeessuu hin dandeessanii. Ani maashina warri waan hin qabneef harkuma kiyyaan bukeessa yeroo hundaa jechuudha. Akkasii warri maashina qabdan maashina illee bukeessuu hin dandeessan. Akkana isin hordoftoota kiyya amma xiqqaa gara xiqqaa isaa godhuutti deema. Afaan turaan affeerraa kiyya akkanatti yoo sirriitti wal bukeessitan wal nyaachistanii ani akka wal fudhatu ta'aa. Akkasii hanga dhuma viidiyoo kiyyaan afaan turaa isin jedha. Laayik gochuutu hin beekin hordoftoota kiyya chaanaalii kiyya haaraa waan ta'eef waliin haa guddisnu isin jedha. Akkasitti meeshaa kana akka gadi hin qabanne nagala harcee yoo illee godhachuu dandeettanii harcee namitti kiyya baay'ee irraa daalacha fayyatti hunduu amaluma amala hinde kanatti bifa kanaan qixxaa isaa hordoftoota kiyya amma kunoo xaawwaa irra kaayadhee jira. Xaawwaa kanarratti zayitii xiqqoo sii buusa. Sii buusee haa itoo miti ho'itu an xiqqaa godha. Qixxicha godha amma galaas.
qixxaa isaa baay'eellee naphistanii booda waan daakamuuf jechuudha. Maashina kana kana waan daakamuuf qal'aadhaatti baay'ee si naphistan akka hin goggogne jechuudha. Akka baay'ee hin goggogne haala kana godhattanii yoo zayitii keessa waliin keenya hanga zayitiin oolituus ta'u godha nafaana turaasni jira. Kinoo qixxaa isaa bifa kanaan godhee xumuree jira. Amma zayitii keessa kaaya. Kanaaf qixxaan isaa isa kana isa kana asii fuudhee as zayitii kana oolitee jirti. Ibidda jala qannafadha. As godhee bilchaatti walitti deebinaa. Geggeelabbattee yoo si bilchaatti walitti deebinaa hanga si taaniin godhadha. Hanga si bilchaatti taan godhadha. Baay'ee dhuguun barbaadu. Yaani nama lama bilchaatu jaalata. Nama hin jaalatu. Kan nama lamaan sun lamaan kunneen deemtuu daakkamtii yoo jettu taasisan baay'atti. Yeroo daakkamtuu baay'atti. Akkasuma jaaramtoota biyyaa wali bilchaan. Asirratti kana zayitii keessatti bilchaatte qixxaanis itti garagalchina isin bilchaattu. Magaalaa ta'uu qabdu magaalaa jechuudha. Yaani baay'ee isin guddaani warra zayitii malee hojjetu isin jira. Manni hundi akka tokkoo miti akkuma akkatti dalagatanii namichi zayitii keessatti akka dalagu zayitii madaanii kiyya jechuudha. Akkana sirgaa hordoftoota kiloo magaalattee jirti sirriitti mul'attisa. Kanan magaalattee asii qixxaanis akkasii kana keessaa baasee walitti dachaa itti gaggaragalchitan jechuudha. Akkasiin magaalatti. Kalau kecilnya biasanya dari mudah ada dicabut deh, dari mudah ini dijual kayak udah dari sana resource dicabut ya kalau semua dicabut akan lebih dicabut selesai bahasanya.
Zayitiidhaan bilcheessanii daakan argitanii beektanii. Kun akka duratti sun immoo isa kana xiqqoo qabbanaa yoo eegee zayitiidhaan irraa laalbootee jirti. Achi booda bakka nin daaka caccabsee wanni itti naqee qallatatti naqee qallatee daaka sukkaara wajjin daaka yeroo takka takkatti jira wajjin barbaaddi har'a garuu jira malee sukkaara wajjin godhinaan jettee nama guba baay'ee nama guba sukkaara wajjin godhette yeroo daaku walitti dachaana isin jaa hordoftoota kiyyaa kun immoo bifa kanaan bishaatutti jira galchaa Baay'ee bilchaatu nagayaan firaasii jedha hordoftoota akkasii daawwattoota kiyya fedha qixxaareefi san akkanatti kukkute akka qallatutti naa ta'u jechuudha qallatutti kanaa tolutti akka maashina keessatti daakuudhaaf naa tolutti caccabsee jira hanga kana kanaani haa xiqqoo naa qabbanaa nama guba maashina naan daakuu sirriitti qophaa ta'e akkasii jedha as keessatti daakuudhaaf itti naqee hanga inni naa qabbanaa'u hanga tokkos bilchaatu buna danfisa yeroo qasriidha. Adeemtoota waliin nyaanaa waliin dhugnaa jaalatanii ani jaalatu garuu madaalatti jaalata malee ani nyaachuu jaalatu godhuu bichaadhaani. Si warri nyaachuu jaalatta yoo jiraattan kottaa nyaatanii si affeeree jira isinin jedha hordoftoota kiyyaa akkasii buna danfisaa ilaalam akkasitti ka guyyaa nyaatanii taree jenna asrii fi yaadna asrii buna dhuganii yaan homa waan takka qayyaree godheefi akkasitti buna wajjin nyaatanii bunni isaanillee kunoo kana bakka ganaa danfa akkasii sunii jaalamni hin beekne jira warroonni mana madaamii keessa jirtanii kootaar na bira koottan isinin jedha. Egaa akkasitti hanga qixxaan keessan isinii bilchaatu waan biraa hojjechuu dandeettanii yoo bunas dhaabdan buna nama qixxaan kiyyanaa bilchaatu qixxaa abidda jala qannasee jechuudha. Buna shaayii dhaabe akkasitti kan wajji nyaatan jechuudha. Yaani bunaaf shaayii dhugan gurtaa kana jala nyaatanii akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa isin waan biraa waan hojjechuu barbaadanis hojjechuu dandeettanii qixxichi immoo dafeen bilchaatu maaliif jennaan amma bukeeffamee amma waan tolfamuuf ibidda jala qannastanii qas jedhee bilchaachuu qaba hangasii waan hojjettan hojjechuu dandeettanii akkanan isin jedha afaan turaasni jedha amma nin qallaxa kan dura naa bilchaate san nin qallaxa ka amma bilchaate immoo waa qabbanaa yoo hundaan kana qallaxutti hundaan kana daakutti akkasii sorbiin keessan anuma wajjaa ta'uu sinii jedha daawwattoota sagalee waan isin jeequuf daakii waliin dachaa